Kamooltan kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenya nagaan keenya lagaaf tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha eegaa hordoftoota keenya oduu kan isin dhageessisu ana obsaasanii nu faana turan affeerraa keenyam. Qaala'insa jireenya uummata yaachisaa jira jedhan jiraattonni biyyam. Yeroo ammaa biyya keessatti hiriirri deeggarsa mootummaaf naannoo hunda keessatti adeemsifamaa jira. Garuu uummanni Itoophiyaa hundumtuu abiyyi deeggaree osoo hin taane rakkoon mootummaa irraan gahaa jiru sodaadhaaf ta'uun madda nageenyaatti himaniiru. Sababni isaas uummanni mootummaa deeggaruu kan danda'u fedhii fi mirga isaa yeroo guutameef qofaadha. Yeroo ammaa uummanni haalli jiru baay'ee qaalii ta'aa jira. Qaala'insa jireenyaa kan jenneef barbaree kiiloon tokko birrii 250, mokoroniin kiiloon tokko birrii 40, paastaa kiiloon tokko birrii 30, misirri kiiloon tokko birrii 100 itti ta'ee jira. Gama mirga namaatti yeroo ceenu ammoo manneen tokko keessaa kan mucaan isaa yookaan abbaan yookaan firri jalaa hin ajjeefaminii fi hin hidhamin hin jiru. Karaa nageenyaatiin uummanni daangaa hundaan waraanarra jira. Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessa jiru haala hammaataa ta'uu namatti mul'isa jedhan jiraattonni biyya. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo waajjira ABO damee Wallooraa namichi buqqise ifoomee jira. Waajjira ABO kan magaalaa Kamisee keessa jiru alaabaa waajjirichaa namni buqqisee gate eenyu akka ta'e qorannoo yeroo dheeraa gaggeessamee tureen irra gahamee jira. Namichi gocha badaa fi jibbiinsa akkasii dalagee hordoffii ilmaan Oromoo Wallootiin irra gahamee jira. Namichi alaabaa waajjira ABO godinichaa kan bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti argamu buqqisee darbe nama yakkamaa fi nama lubbuu ilmaan Oromoo hedduu galaafate akkasumallee qabeenya ilmaan Oromoo saamaa turee fi nama gaafa Muhammad Ali sadaasa 21 bara 2020 caffaa waladdee bakka jedhamutti akka ajjeefamuuf shoora olaanaa taphataa turedha. Yeroo Muhammad Ali ajjeesame suuraa kaasee har'a shanee lafaan dhoofne jedhee reenfa Muhammad Ali namatti agarsiisaa nama turedha. Ammas nama Yaman keessatti ilmaan Oromoo tumaa caccabsaa ajjeesaa dubartii Oromoo 100 gudeedaa nama turedha. Namni kun Ahmad Muhammad yookaan Ahmad Gurra Babal'oo nama jedhamuun waamamudha. Waajjirri ABO halkan ajaja bulchitoonni itti kennaniin akka ta'e irra gahamee jira. Waajjirri ABO kun seeraan dhaabbata malee dirqamaan hin dhaabbanne. Gochi kun gocha nama biyya bulchaa jiru irraa hin eegamne osoo ta'u garuu akka waan dansaatti biltsiginnaan ilaalte cal jette. Unumaahu kaffaltii manichaa kaffaluu dadhaban jechuun kaadirooti isaanii olola facaasaa jiru. Uummanni keenya waan fokkotaa akkasii cimsee akka balaaleffatu cimsinee ergaa keenya dabarsina. Qeerroon hiriira guyyaa dheengadda aanaa Jiilee Dummugaatti hiriira piipiin irratti gaggeesseen murni mootummaa abbaa irree qabee hidhee dararaa jiru. Maqaan isaanii kan armaan gadiiti. Tokkoffaa Umar Muhee Umar, lammaffaa Aliyyi Muhee Umar, sadaffaa Abdallaa Muhee Ussee, afraffaa Arbiyyee Hedar Arbiyyee, shanaffaa Usmaan Abduu Yusuf, jahaffaa Mubaarak Imaam Adam, torbaffaa Muhammad Alii Gurraachaa, saddeetaffaa Muusaa Umaree Muusaa, saglaffaan Abdallaa Hammee Haajii, kudhanaffaan Saadaam Hasan Muhammad, kudha tokkoffaan Muhammad Hedar Muhammad, kudha lammaffaan Adam Muhammad, kudha sadaffaan Muhammad Adam, kudha afraffaan Hussein Muhammad, kudha shanaffaan Dooktar Adam Umar ta'uun maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Ijoolleen tun hayyoota keenya nuuf hiikaa malee badii dalagde hin qabdu. Ulee sibiila waan qara qabuu fi kanaaf kan kana fakkaatan tokkollee harkatti hin qabanne harka duwwaa sagalee isaanii dhageessifatan. Garuu mootummaan biltsiginnaa biratti yakka ta'e ijoollee tana hidhaatti guuranii tumaa jiru. Akkasumas guyyaa har'aa mana murtii dhiyaatu osoo jedhanii warri aanaa fi warreen godinaa akka irratti wal qabaa jirantu beekame. Kanneen mana murtii godinaa nuti qorata yoo jedhu manni murtii aanaa Jiilee Dummugaa ijoolleen umriin isaanii xixiqqoodha. Asumatti ilaalla jechuun ijoollee Oromootuun diina lama jidduutti akka rakkataa jiran maddeen keenya madda nageenyaatti himaniiru. Uummanni keenya sagalee waliif tahuu akka qaban ergaan qeerroo aanaa Jiilee Dummugaa irra darbee jira. Aanaa Dawwee Harawaa keessatti hiriira guyyaa kaleessaa piipiin dirqamaan uummata baafte irratti uummata warra hiriira hin bahin maaf hiriira irratti hin argamne jedhanii uummaticha naannoo sanaa hidhattoonni biltsiginnaa uummatichaan isin ilaalcha addaa qabdu jechuudhaan doorsifamaa akka jiran madda nageenyaatti himan. Hooggantoonni miseensonni gameeyyiin paartichaa bakka hidhaa jiranitti akkasumas waajjiraaleen hedduun bakka nu jalaa cufamanii jiranitti karaa ittiin sochoonee filannoo irratti hirmaannuu hin qabnu jedhan Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Jaal Daawud Ibsaa dubbatan.
Barsiisaan Yuunivarsiitii Wallaggaa halkan edaa humna tika PPtiin mana isaa keessaa qabamee ukkaanfame. Dr. Daani'el Lammeessaa barsiisaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e badii tokko malee ukkaanfamee hidhamuun himanii jiran. Akka gabaasichi hubachiisutti Dr. Daani'el namoota yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin PhD hojjetanidha. Barsiisaa kana qabanii ukkaamsuun duula afaan Oromoo irratti xiyyeeffatan ta'uu kan himamedha. Barsiisaan kun sababa eenyummaa Oromummaa isaa qofaaf hidhaan dararaan argaa kan jiru halkan edaa guraandhala 17 bara 2021 qabamee hidhamuun isaatu ibsame. Hordoftoota keenya oduun keenya kanuma nagaatti.